factor theorem. Paartii kana keessatti ammoo factor theoremii ilaalachuudha. Factor theoremii jiran keessaa isa xumuraati. Kanaafuu hanga xumura viidiyoo kanaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas wanti isiniin galii yoo kan jiraatu ta'e viidiyoo darbe keessaa karaa koomantiitiin naaf dhiyeessuu ni dandeessu. Har'a ammoo factor theoremii ilaalachuudha. Recall that factorizing a polynomial means writing it as a product of two or more polynomials. Polynomially factorize godhu jechuun writing it as a product of two or more polynomials. Karaa kamiin barreessuudha? Akka waliin baay'isu yookiin ammoo product jechuun wal fudhannaa waliin baay'isu polynomialii lamaatti barreessuu jechuudha. Maaliin factorizing polynomial jechuun? You will discuss below an interesting theorem known as factor theorem, which is helpful in checking whether a linear polynomial is a factor of a given polynomial or not. Asirratti maal ilaalla? Factor theorem, which is helpful in checking whether a linear polynomial is factor of a given polynomial or not. Mata duree kana jalatti maal ilaalla? Factor theorem check godhuudhaaf maal linear polynomialiin nuuf kenname factorii polynomialiti moo miti isa jedhu ilaalachuudha. Factor jechuun akkuma beekamu hirmaata jechuudha. Hirmaata fakkeenyaaf 8 hiruu 2 isoo jenne hiruu 2 isoo jenne lamaan kun factorii 8 moo miti isa jedhu ilaaluudhaaf maal fayyadamna? Factor theoremidha. Yoo maal ta'edha isa kanas kan factorii theoremii ta'uu danda'u. Inni kun lakkoofsi lamaan kun factorii 8 kan jechuu ni dandeenyu. Yoo maal ta'edha? Yoo haftee tokko malee 8 lamaaf hiramedha. Kanaafuu 8 lamaaf hiruu meeqa ta'a? 4 baay'isuu 2 8. Kanaafuu 8 irraa 8 yeroo hir'isnu 0 ta'a jechuudha. Homaa nuun hafan. Kanaafuu 0 ta'e jechuun 8 kallattimaan lamaaf ni hirama jechuudha. Haala kanaan polynomial function kanas factor theoremii fayyadamuudhaan lakkoofsi nuuf kenname polynomial function nuuf kenname sun kallattimaan hiramaaf moo hin hiramu isa jedhu ilaaluudhaaf deemne jechuudha. Akkuma remainder theoremii ilaalaa turre remainder theoremiidhaan baay'ee waan wal qabatuuf viidiyoon kun, kanaafuu namoonni isan ilaaliin irra deebi'aa ilaalaa isin jechuu barbaada. Sababni isaa linear function kan yookiin ammoo linear polynomialiin kenname tokko kallattimaan isa biraatiif hiramu moo hin hiramu isa jedhu ilaaluudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha. Factor theoremiin akkasumas remainder theoremii yoo kan beeknu ta'e karaa salphaa ta'een beekuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf duuba deebi'aatii liinkii isaa isiniif kaa'aa ilaaluu hin irraanfatina waa'ee remainder theoremii jechuudha. Mee karaa salphaa ta'een akka hubannuuf jalqaba irratti activity kana keessaa gaafii muraasa hojjennu. Gaafii tokkoffaa yoo ilaalle let f of x equal to x cube minus 5x square plus 2x plus 8 isa jedhu kana jalqaba irraa nu gaafate find f of 2 barbaadeedha. Kanaafuu bakka x maal fayyadamna? 2 fayyadamna jechuudha. Kanaafuu f of 2 equal to x cube jechuun 2 cube minus 5 times 2 square plus 2 times x in kenname ka 2 plus 8 jennee haala salphaa ta'een barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu 2 cube jechuun meeqa ta'a? 8 minus 2 square meeqa ta'a? 2 square 4 baay'isuu 5 20 ta'a jechuudha. 20 eda'uu 2 baay'isuu 2 4 eda'uu 8. Kanaafuu haala salphaa ta'een termii wal fakkaatu gara tokko fidannee yookiin ammoo pilaasii gara pilaasii fidannee haala salphaa ta'een fayyadamuu ni dandeenya. Kanaafuu poozitiiva gara tokko yoo fidannu 8 plus 4 minus 20. Inni kun meeqa ta'a? 16 eda'uu 4 20 hir'isuu 20 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 0 ta'a f of 2 kenna 0 ta'a jennee haala salphaa ta'een karaa kana fayyadamnee deebisuu ni dandeenya jechuudha.
B irratti maal jedha? What is the remainder when f of x is divided by x minus 2 dha. Yeroo f of x hin kennu kun yookiin polynomial function nuuf kenname kun x minus 2 dha yeroo hirametti remainderiin kenna meeqa ta'a jedha. Gaafii amma hojjetaa jirruu fi gaafiin jalqabaa hojjetaa jirru kun waluma tokkuma jechuudha, wal fakkaata. Maaliif sababni isaa remainder theoremidhaan yeroo barbaannutti f of x kana yeroo isa kana hirrutti maali wal qixxeennee barannee jirra? f of c dhaan wal qixxeennee barannee jirra jechuudha remainder theorem irratti. f of c jechuun x minus c jennaan isa kana haala salphaa ta'een foormulaa sana irratti akka nu kenname jirutti x minus c jedhamee nu kenname jira jechuudha. Kanaafuu c kenna meeqa? minus 2 dha. Haala salphaa ta'een c kenna argatuudhaaf maal goona? x minus 2 equal to 0 jennee barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu lama yeroo achi dabarfannu x kenna meeqa ta'a? Asiin minus waan jirtuuf yeroo achi tartu positive taate jechuudha. Kanaafuu x kenna 2 dha jechaa jira. Ammas jalqaba irrattis maal goonee fayyadamnee jirra? Bakka x 2 buufnee fayyadamnee jirra jechuudha. Kanaafuu gaafiin a irratti nuuf kennamee fi kan b irratti nuuf kenname garaagarummaa hin qabu. C irratti maal jedha? Is x minus 2 a factor of f of x. X minus 2 kuni factor yookiin ammoo hirmaata f of x ti. F of x jechuun polynomial function asitti nuuf kenname kana jechuudha. Isa kana beekuudhaaf maal goona? Remainder theorem fayyadamnee haala furri kanaan remainder theorem fayyadamnee bakka x c yookiin ammoo 2 fayyadamnee jechuudha. C kenname meeqa jennee irraa 2 ta'a. Kanaafuu isa kana fayyadamnee bakka x galfannee haaluma amma gaafii a fi b irratti hojjenne kanaan bakka buufannee yeroo ilaalutti yoo dhumarratti 0 arganne 0 yoo kan arganne ta'e jalqaba irratti yeroo bakka buufannee hojjenne meeqa arganne? 20 hir'isuu 20 0 ta'e jechuudha. 20 hir'isuu 20 0 waan ta'e jiruuf kanaafuu f of x hin kenna x minus 2 dha kallattimaan ni hirama jennee deebisuu ni dandeenya jechuudha. D irratti yoo ilaallu find f of minus 1 in the f of 1 jedha. Kanaafuu maal gochuudha? Bakka x minus 1 jalqaba irratti minus 1 galfannee bakkuma bakka x hin jiru marayyuu minus 1 galfannee lakkoofsa waliin baay'isnee walirraa hir'isuu qofa jechuudha. Karaa salphaa ta'een argachuu dandeessu. Akkasumas f of 1 isa jedhus karaa saniin argannaa jechuudha. Theorem 1.3 Factor Theorem. Let f of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let c be any real number. Then maal jedha? Let x be a polynomial of degree greater than or equal to 1. Maal jedha? Yoo polynomial function f of x kun yoo polynomial function ta'e digriin isaa irra guddaa yookiin walqixa tokko yoo ta'e digriin maaliif bakka bu'a? n is greater than or equal to 1 yoo ta'e. And let c be any real number. Yoo c kennamoo any real number lakkoofsa real number kamiyyuu kan ta'u taate then jalqaba irratti x minus c is a factor of f of x. X minus c kun factor yookiin ammoo hirmaata maaliiti? f of x ti. If yoo maal ta'e f of c is equal to 0. Yoo f of c kenna 0 ta'e yookiin ammoo karaa salphaa ta'een f of c remainder theorem irratti akka baranitti f of c jechuun remainderiin kenna 0 yoo ta'e akka jalqaba irratti gocha activity keessatti ilaaletti 20 minus 20 20 hir'isuu 20 0 nu ta'e jechuudha remainderiin kenna. Kanaafuu f of c kenna yoo kan 0 nu ta'u taate x minus c kuni factor of f of x ta'a jechuudha. Hirmaata f of x ta'a. Lammaffaa irratti f of c equal to 0 if x minus c is a factor of f of x. Inni kun maal godhee isuma jalqabaa kana bakka wal jijjiira jechuudha. f of c kenna yoo 0 ta'e f of c jechuun remainderiin kenna yoo kan 0 ta'u taate maali? if yoo x minus c is a factor of f of x. x minus c kun yoo factorii f of x ta'e f of c kenna 0 ta'a jedha. Maaliin inni kun lamaan tokkuma jechuudha, bakka wal jala qayyaree nu gaafate malee. Try to develop a proof of this theorem using the remainder theorem. Remainder theorem fayyadamiitii
tiyooramii kana proof godheedha. Akkuma jalqaba isin jedhee remainder tiyooramii fi factor tiyooramiin homa garaagarummaan isaan qaban muraasuma jechuudha. Garaagarummaa isaa factor tiyooramii irratti kan nuti barbaannu maa inni factoriidha. Lakkoofsi sun kallattimaan lakkoofsa kennameef ni hiramu moo hin hiramu isa jedhu beekuudhaaf malee homa garaagarummaan isaan lamaan jidduu jiru hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo factor tiyooramii fayyadamnutti remainder tiyooramii beekuun keenya dirqama. Sababni isaa yoo remainder keenya kan hin beekne ta'e factorii keenya beekuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif yoo remainder keenya kan 0 ta'u ta'e yookiin yoo kan lakkoofsa yoo ta'u ta'e remainder keenya yookiin ammoo f of c keenya asirratti maal jedha yoo 0 ta'e jedha. Yoo ammoo 0 hin ta'in f of c keenya yeroo itti galfannee dalagnutti yoo lakkoofsa yoo ta'e 0 ta'uu baate yookiin fraactionii wayii ta'uu mala yookiin ammoo lakkoofsuma natural numberii kan barbaade yoo kan ta'u taate yeroo sanitti maal jennaan factor tiyooramii miti jennaan. Maaliif sababni isaa fakkeenyaaf lakkoofsa salphaadhaan akka isinii galuuf yoo isinii fudhatu taate 7 divided by 3 torba isoo 3 firre meeqa arganna isa kana 2 meeqa ta'a 2 baay'ee 3 6 torba irraa 6 yeroo hir'isnu 1 kanaafuu 0 hin taane rimeendariin kennama meeqa 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu waan 0 hin ta'iniif 3 faaktarii 7 ta'uu hin danda'u jechuudha. Karaa salphaa ta'een haala kanaan hubachuu hin dandeenya. Karaa yeroo kamuu maatisii yeroo hojjetanitti fakkeenya salphaa irraa yoo kaatan ta'e karaa salphaa ta'een isinii galuu danda'a jechuudha. Kanaafuu mee amma isa kana f of c meeqa ta'e amma f of c kenna waanii ta'ee jira jechuudha. 0 hin taane. Kanaafuu 7 kenna yookiin ammoo 3 kenna maal ta'uu hin danda'u jennaan faaktarii isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif waan torba yeroo 3 hirru haftee qabnuuf hafteen kenna waan 0 hin ta'iniif kanaafuu 3 faaktarii torbaatii miti jennee karaa salphaa ta'een ibsuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyota biraa haa ilaallu. Let f of x equal to x cube plus 2x square minus 5x minus 6. Use the factor theorem to determine whether x plus 1 is a factor of f of x. Biirratti maal nu gaafate x plus 2 is a factor of f of x akka ta'e determine godheedha. Mee isa kana karaa kamiin furraa jalqaba irratti c keenya barbaanna. Akka remainder theorem irratti barannutti jalqaba irratti maal barbaaduu qabna c keenya barbaanna. Kanaafuu siin maal ta'a jechuudha bakka kanatti amma isa kana akkasitti fudhannaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti remainder theorem irratti maal jedha x minus c nuun jedha. Kanaafuu isa kana karaa salphaa ta'een akka x minus itti barreessuudhaaf x minus 1 jennee karaa kanaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Akka inni fakkeenya irratti fudhate kanatti maaliif inni kun x minus 1 isa jedhuu fi x plus 1 inni jedhu tokkuma jechuudha. Garaagarummaa qabu. Maaliif maayinasiin kun pilaasii wal gooti waan ta'eef yeroo wal baay'istutti minus times minus is plus. Kanaafuu huma garaagarummaa qabu jechuudha. Isa kana haala kamiin addatti baafachuu dandeenya? X plus 1 isa jedhu kan x plus 1 equal to 0 jennee jalqabna yeroo kamiyyuu. San booda x equal to 1 kan yeroo itti dabarfannu asitti pilaasii waan ta'eef yeroo itti darbu maal ta'a maayinasii ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka x kennaa maal galfannaa minus 1 galfanna. f of minus 1 jennee jalqabna. Amma yeroo jalqabnutti f of x jedha. Nu ammoo maal jennaan f of minus 1. Maaliif bakka x minus 1 galfanna waan ta'eef. Kanaafuu minus 1 cube dha waan ta'eef minus 1 cube plus 2 times minus 1 square minus 5 bakka x maal galfanna minus 1 minus 6. Kanaafuu isa kana minus 1 cube yeroo goonu maal ta'a minus 1 immoo ta'a minus 1. Maaliif isa kana lakkoofsa yeroo squarein isaa cube ta'e yookiin ammoo yeroo odd ta'etti odd number yeroo ta'etti cube isaa yookiin ammoo poweriin isaa amma isa kana yoo ilaalle minus 1 cube jedha. Cubein kun lakkoofsa sadiin kun even dha moo odd dha ilaalle jalqaba irratti. Odd waan ta'eef kanaafuu odd jechuun ammoo odd number yookiin even number jechuun hin beektan jedhee yaada.
odd number jechuun lakkoofsa haftee qabu jechuudha yeroo lamaaf hiramu. Fakkeenyaaf 3 lamaaf yeroo hirru tokko ta'ee haftee qaba. Kanaafuu lama yeroo ta'e yookiin ammoo 4 6 8 inni kunniin lakkoofsi kunniin kallattiimaan lamaaf waan hiramaniif maal jedhamu odd even number jedhamanii waamamu jechuudha. Kanaafuu yoo kan evenii ta'u taate lakkoofsi paawariin keenya kun yoo evenii ta'u taate fakkeenyaaf akka lamaa kanatti yoo evenii kan ta'u taate maal ta'a? Lakkoofsi nuuf kenname kun kan iskuweerii goonu sun poozitiiva ta'ee baha. Poozitiiva ta'a jechuudha yeroo waliin baay'isutti isa kan ilaalla. Yoo oodii ta'e ammoo maayinasii ta'a. Kanaafuu -1 kiubii kana lakkoofsa tokko si'a haga barbaanne yoo kan baay'isu taate tokkuma ta'a waan ta'eef kanaafuu inni kun oodii waan ta'eef -1 jennaan. Plus 2 times -1 iskuweerii amma isa kan ammoo lama laalla ammas lama waan evenii taateef kanaafuu maal ta'a poozitiiva ta'a. Poozitiiv tokko -5 times 1 -5 times -1 kanaafuu maayinasiin maayinasiidha yeroo baay'attu pilaasii taati 5 baay'isu tokko 5 ta'a jechuudha -5 isa kana yeroo waliin baay'isnu -1 lama eda'uudha waan ta'eef lamaan poozitiiv waan ta'eef eda'uu lama baay'isu tokko lamuma +5 -6 isa kana maayinasii gara tokko fidachuu hin dandeenye karaa salphaa ta'een hojjechuudhaaf -1 -6 +2 +5 maayinasii lama yeroo walitti dabalu maal ta'a maayinasii ta'a jechuudha. Kanaafuu -7 isa kana yeroo walitti idaanu pilaas meeqa ta'a 7. Kanaafuu lakkoofsa maayinasii fi pilaasii yeroo wal fakkaataa ta'etti lakkoofsa wal fakkaataa ta'e yeroo walitti dhufu maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu kana jechuun karaa salphaa ta'een hubachuudhaaf maayinasii fi pilaasii kan addaan baafachuudhaaf yeroo baay'ee namoonni hedduun walitti ida'uun lakkoofsi neegatiivii fi poozitiivii kan walitti ida'uun natti ulfaata jedhanii waa yaadaniif karaa salphaa ta'e wayii isin haa himu. Fakkeenyaaf -7 jechuun akka liqii wayii liqii namni sirraa qabuutti fudhadhaa. Fakkeenyaaf namni wayii liqii 7 yoo sirraa qabaatee eegas birrii 7 kan argatu taate birrii 7 san liqii isaa yeroo kafaltuuf maal si hafa homaa siin hafan 0dha waan ta'eef kanaafuu homaa qabdu jechuudha 0dha. Kanaafuu yeroo 0 ta'etti haala kanaan innis 0 fidee jira. 0 yeroo ta'etti lakkoofsi kun kallattiimaan x plus 1dhaaf ni hirama jechuudha. Maaliif f of c keenya yookiin ammoo rimeendariin keenya 0 ta'ee jira waan ta'eef kanaafuu poolinomiyaal fankishiin nuuf kenname kun x plus 1dhaaf kallattiimaan ni hirama jennee ibsina jechuudha. B irratti yoo kan ilaallu ta'e x plus 2 jedha. X plus 2 isa kanas jalqaba x keenya argachuudhaaf maal goona x plus 2 equal to 0 jennaan. Kanaafuu 2 yeroo itti dabarsinu -2 ta'a jechuudha. X keenya -2dha. Kanaafuu bakka x maal galfannaa -2 galfannee karam amma hojjenne kanaan isa kanas proof goonee ilaallaa jechuudha. Mee isa kana fakkeenya asirratti hojjetame isin faa ibsu. Kanaafuu bakka x keenya maal bakka buufanne jedheera -2dha. -2dha. Bakka x jiru hundayyuu isuma kana galfannaa bakka x jirutti x cube jedha. Kanaafuu -2 cube jennaan ammoo -2 cube plus 2 times x jedha. Kanaafuu 2 times bakka x maal galfannaa -2 square x square waan jedhuuf plus 2 x square waan jedhuuf maal jennaani haala kanaan 2 times -2 square minus 5x jedha. -5x kanaafuu maal jennaani -5 times -2 bakka x -2 galfanna waan ta'eef -6 isa kana yeroo baay'isnutti meeqa ta'a -2 cube jechuun -8 dha wal qixa 2 times isa kan ammoo meeqa ta'a -2 square yeroo goonu 4 ta'a 4 times 2 is 8 lama kana yeroo -2 kana yeroo square goonu meeqa ta'a 4 ta'a 4 positive ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo lamaan baay'isnu meeqa ta'a 4 baay'isu 2 8 ta'a. Isa kan ammoo negatiivaa fi negatiiva yeroo waliin baay'isnu positive ta'a. Kanaafuu plus ta'a plus 5 times -5 times -2 plus 10 ta'a -16 akkuma jirutti isa inni barreeffannaa jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo waliin idaanu maal ta'a 0 ta'a.
maaliif lamaanuu tokko poozitiiva tokko negatiiva ta'ee lakkoofsa wal fakkaataa waan ta'eef kanaafuu inni kun 0 ta'a jechuudha. 10 hir'isuu 6 meeqa ta'a? 4 ta'a. Kanaafuu amma f of c kenna meeqa ta'a? f of c kenna meeqa ta'e? 4 ta'e. 4 waan ta'eef akka tiyooramii irratti ilaalletti ammoo f of c kenna 0 yoo ta'e lakkoofsi sun kallattimaan lakkoofsa kennamsaniif ni hiramaa yookiin ammoo isa kana maal jechuu dandeenya silaa isoo inni 0 ta'e f of c kenna isoo 0 kan ta'u taate x plus 2 kun faaktarii poolinomiyaal fankishinii nuuf kenname kanaati jennee ibsina jechuudha. Kanaafuu amma inni kun waan nuuf 0 waan hin ta'iniif 4 dha. Kanaafuu 4 ammoo different from 0 dha. 4 waan ta'eef rimeendariin keenya yookiin hafteen keenya waan 4 ta'eef kanaafuu x plus 2 kun maal ta'uu hin danda'u? Faaktarii poolinomiyaal fankishinii nuuf kenname kana ta'uu hin danda'u. Garuu ammoo x plus 1 yeroo hojjennutti meeqa arganne? 0 arganne. f of c keenya meeqa ta'e irratti f of c keenya meeqa ta'e? 0 ta'e. Kanaafuu x plus 1 keenya maal ta'a jennaani? Factor of f of x kana ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana so by the factor theorem x plus 1 is a factor of f of x jedhee ibsee jira. By the factor theorem x plus 2 is not a factor of f of x. Sababa f of c kenna 4 ta'eef inni kun faaktarii poolinomiyaal fankishinii sanii ta'uu hin danda'u jennee ibsinaa jechuudha. Example 5 yoo ilaalle show that x plus 3 x minus 2 x plus 1 x plus 2 is not look x plus 3 x minus 2 x plus 1 are factor. Isaan kunniin faaktarii f of x nuuf kenname kanaati. Garuu ammoo x plus 1 kun not factor of this number poolinomiyaal fankishinii kanaa kan hin ta'in ibsi jedha. x plus 3 x minus 2 x plus 1 hirmaattota poolinomiyaal fankishinii nuuf kenname kanaati. Garuu ammoo x plus 2 faaktarii yookiin ammoo hirmaataa poolinomiyaal fankishinii kanaa akka hin ta'in ibsi jedha. Kanaafuu isa kana karaa jalqaba ilaalle kanaan fayyadamnee ibsuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf x plus 3 yeroo ilaallutti x keenya argachuudhaaf maal goona? x plus 3 is equals to 0. x keenya meeqa ta'a? 0 plus or 0 minus maaliif kun yeroo achi taru minus waan ta'uuf minus 3. x keenya meeqa ta'a? Minus 3. Isa kana x kana barbaaduudhaaf karaa salphaa ta'een fakkeenyaaf x plus 3 jedha. Kanaafuu x keenya argachuudhaaf karaa salphaa ta'een osoo hojjetinu argachuu ni dandeenya. Akkamitti? As yoo pilaasii kan ta'u taate pilaasii jira waan ta'eef kanaafuu x keenya achi yeroo taru maal ta'a? Maayinasii ta'a. Kanaafuu x keenya maayinus 3 jennaan. x plus x minus 2 kan ammoo yeroo ilaallutti as maayinasii waan jiruuf yeroo mallattoo wal qixaatiin achi dabarsinu meeqa ta'a? Poozitiivatti qayyarama. Plus 2f of 2 jedhee fayyadamee jira. f of minus 3 dha. Kun x keenya minus 3 waan ta'eef f of minus 3 jedhee fayyadame. x minus 2 ammoo mallattoo asii kan ilaalee maal goona? x keenya 2 ta'a jennaan. f of 2 ta'a. x plus 1 ammoo poozitiiv waan ta'eef kan 1 fi x jidduu jiru kun poozitiiv waan ta'eef x keenya maayinasii ta'a yeroo achi taru. Isa kanas yeroo achi taru maal ta'a? Maayinasii ta'a. Karaa salphaa ta'een haala kanaan ilaallee fayyadamuu ni dandeenya. Haala kamiin faaktariidha moo faaktarii miti isa jedhu ammoo haala kamiin adda baafachuu dandeenya? x plus 3 kun bakka x maal fayyadamne jennee jirra? Minus 3 fayyadamne. f of minus 3 jennee bakka x jiru hundayyuu maal galfanna? Minus 3 galfanna. Kanaafuu isa kana yeroo fayyadamnee hojjennutti meeqa arganne? 0 arganne. f of c keenya 0 nu ta'ee jira. Kanaafuu rimeendariin keenya 0 ta'ee jira. Kanaafuu inni kun x plus 3 kun maalidha? Faaktarii f of x yookiin ammoo faaktarii poolinomiyaal fankishinii nuuf kenname kana ta'a jechuudha. f of x minus 2 yeroo ilaallu ammoo f of 2 dha. Maaliif inni kun x keenya x minus 2 isa jedhu kanarratti x keenya meeqa ta'a? Yookiin ammoo isa kana x minus 2 inni jedhu kun x minus 2 karaa salphaa ta'een karaa biraa yoo fayyadamne kan ilaallu ta'e bakka x kanaa lakkoofsi nuu galee lama irraa hir'atee 0 nu ta'u kamtu jira? Haala saniinis ilaallee bakka buufachuu dandeenya. Bakka x kana
x kana lakkoofsa meeqa yoo galfanne lama irraa hir'isne 0 nuuf ta'a. Meeqa galfachuu dandeenya? Lama yoo galfanne fakkeenyaaf lama hir'isuu lama 0 ta'a. Kanaafuu bakka x meeqa galfannaa? Lama galfanna. X plus 3 isa jedhus x plus 3 isa jedhu yoo bakka x kana meeqa galfanne 0 arganna sadiitti idaane. Kanaafuu minus 3 galfachuu dandeenya. Minus 3 plus 3 meeqa ta'a? 0 dha. Wal balleessa waan ta'eef inni kun 0 wal godha. Kanaafuu haala kanaan karaa salphaa ta'een karaa hedduu fayyadamnee beekuu dandeenya. Isa kana yoo kan fayyadamnu ta'e f of 2 kana ammoo meeqa arganne? 0 arganne. Ammas isa kanas bakka x jiru hundayyuu lama galfannee yeroo baay'isnutti meeqa arganna? 0 arganne. Kanaafuu inni kunis rimeendariin keenya 0 ta'ee jira waan ta'eef karaa salphaa ta'een inni kunis faaktarii poolinomiyaal fankishinii nuuf kennameeti jennee ibsina. Inni itti aanu ammoo x plus 1 dha. X plus 1 dha akkuma nuuf kennamee jiru x plus 1. Isa kana bakka x maal galfannaa? Bakka x kana yoo lakkoofsa meeqa galfanne 0 nuuf kenna, yoo minus 1 galfanne 0 nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu f of minus 1 jennee hojjenna. Isa kanas yeroo hojjennu meeqa nuuf kenne? 0 nuuf kennee jira. Kanaafuu inni kunis maa inni faaktarii p of f of x yookiin ammoo poolinomiyaalii nuuf kenname saniiti. Inni itti aanu ammoo x plus 2 dha. X plus 2 ammoo bakka x keenya meeqa galfannaa? Minus 2 galfanna. F of minus 2 jennee hojjenna. Kanaafuu isa kana yeroo hojjennee ilaalutti maal ta'a? 12 ta'e. Minusii 12. Minusiin 12 kanaafuu 0 irraa adda jechuudha. 0 miti. 0 waan hin ta'iniif minusiin 12 0 waan hin ta'iniif kanaafuu lakkoofsi nuuf kenname kun yookiin ammoo x plus 2 kuni not factor of f of x jennee hojjennaa jechuudha. Mee gaafii wayii isin haa kennu, gaafii san namni hojjettee kan geessu ta'e karaa koomantiitiin naaf dhiyeessite jechuudha. Gaafii asumarratti isiniif barreessaa. Deebii isii sirrii deebii qofa karaa koomantiitiin naaf barreessitu jechuudha. Gaafiin maal jedhaa? F of x equal to x cube minus 2x square plus 5. F of x kenna x cube goone power isaa 3 goone minus 2x square goone plus 5. Isa kana yoo x dhaaf hirre x dhaaf yoo hirre meeqa ta'a? Meeqa arganna? Akkasumas x kuni x is a factor of f of x or not? X kuni faaktarii f of x kanaa yookiin ammoo poolinomiyaalii kanaati moo miti isa jedhu b irratti deebii isaa naaf dhiyeessan jechuudha karaa koomantiitiin akka isiniif galee fi akka isiniif hin galiin ilaaluudhaaf jechuudha. A irratti maal gootu? Jalqaba karaa hojjetaa turre kanaan garuu gaafii kana xiqqishu itti yaaduu qabda. Maaliif? Waan itti yaaduu barbaachiftuuf. X hirtan x plus lakkoofsa wiitu jira jechuudha. Waan irraa hafe wiitu jira. Kana jechuun lakkoofsa yoo irraa ganne yoo itti barreessines rakkoo hin qabaanne xitti. Fakkeenyaaf x lakkoofsa wiitu yoo kan edaanu taate deebi'ee x makanuuf kennu. Lakkoofsa akkasiisantu irraa hafee jira. Lakkoofsan garuu itti yaaddanii ofii keessanii hojjettanii karaa saniin bakka x kana galfattanii san booda lakkoofsa wayii argattu. Lakkoofsi argattan sun yoo kan 0 ta'u taate maal jettanii? Faaktariidha. Faaktarii f of x ti yookiin ammoo miti isa jedhu ammoo b irratti naaf dhiyeessitan jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Barnoota keenya guyyaa har'aa irraa yookiin faaktar tiyooramii kanarraa waan isiniif hin galle yookaan jiraatu ta'e karaa koomantiitiin naaf dhiyeessa. Akkasumas viidiyoo kana namoota birootiif hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatina. Akkasumas laayik godhuu hin irraanfatina. Namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan yoo kan jiraattan ta'e chaanaala Itiyoo Istuudaant isa jedhu sabskiraayib godhuu hin irraanfatina. Egaa sabskiraayib gootanii ammoo mallattoo notifikeeshinii akka viidiyoo ani yeroo hunda gadhiisu yoo isin bira gahuuf ol irra kaa'uu hin irraanfatina. Akkasumas namoonni tiktook fayyadamtan yoo kan jiraattan ta'e liinkii tiktookii kiyyaa isiniif kaayaa liinkii san tuqxanii tiktookii kiyya seenuudhaan barnoota maatisiitiin viidiyoodhaan wal qabatan xixiqqoo viidiyoo xixiqqoo jechuudha. Yoo kana ilaalan xixiqqoo fakkaatu garuu ammoo barnoota maatisii kanaaf kan ijoo ta'an achirratti gadhiisa waan ta'eef kanaafuu irraa fayyadamuu hin irraanfatina. Barnoota keenya kanaan xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.